Inni kuni piinkiidha. Piinkii kana buufadhaa jechuuf hin deemu malee bitadhaa jechuu hin deemu. Viidiyoo tana yoo dhaggeeffattan siistama isa itti tola ittiin fayyadamtan isin agarsiisa. Hordoftoonni tiyya kabajamoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jechaadha. Arraasi aappilikeeshinii kanaan isinii qabadde dhiyaadhe. Hojiin keenya hojii neetii yookaan aappilikeeshinoota tokko tokkoo fi keessumaa fuulleeffannaan guddaan kan jiru warra Saudi Arabiyaa keessa jiraataniif shabakaa bilaash yookaan firii intarneet akka fayyadaman gochuudha. Kanaafuu hordoftoota tiyya kabajamoo arraas aappilikeeshinii kana bifuma kanaan isinii qabadde dhiyaadheera. Inni kun akkamitti hojjeta kan jiru sooshaal miidiyaa akkuma yeroo hunda ilaallu waliin ilaallee eessatti akka inni kun jiraatuu fi keessumaa eessatti akka maxxanse koodiin isaa akkamitti naqanna kan jiru waliin haa ilaallu. Dura ammoo fayyadama isaa kanarratti waliif galuu danda'u qabna. Fayyadamni isaa kana akkamitti akka dalagu ni ilaaltan jeetan agarra. Fakkeenyaaf inni kun liiviidha. Liivii deemuu jira waan ta'eef liivii eega hojii isaa ta'uu argitan. Erga liivii akka hojjetu isiniif gale booda aappilikeeshiniin kun akka rakkoo hin qabne isiniif gale jeetii yaada. Keessumaa warra yuutuubii irratti fayyadamtaniis yuutuubiis akkasumatti ni dalaga. Wanni biraa kun xiqqishoo rakkina guddaa hin qabu. Mee fakkeenyaaf liiviidha kuni liivii yuutuub kana ilaallee asii booda viidiyoo tana akkamitti akka isa kana keessaa baanu haa ilaallu. Fakkeenyaaf amma kun liiviidha. Liivii kana hojjechaa akka jiru ni argitan jeeyyaadha. Hordoftoota tiyya kabajamoo asumaanuu warreen hara yuutuub dhuftan ammoo chaanala kanaaf maatii ta'uu keessumaa warreen viidiyoo kana laaltanii viidiyoo laayik godhuun keessan ni jajjabeessa waan ta'eef laayik godhaa isiniin jechaadha. Warreen chaanala maatiin ta'e nama maatii ta'aaf akkasumatti immoo osoo hogguu deebine aappilikeeshinii kana bakka inni irraa argamnuu fi koodiin isaa akkamitti itti fayyadamna kan jiru waliin haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf telegiraama chaanala telegiraama inni seenna. Telegiraama eega seenne booda chaanalaan qaba waan ta'eef chaanala Gadaa Oromoo irratti argachuu dandeessan. Chaanala Gadaa Oromoo lammaffaa kan jiru kana amma aappilikeeshiniin kun bifa kana keessoon isaa innis ammoo bifuma kanaan gara jala kanatti yoo argitan mee amma inni kun kana haa jennu aappilikeeshiniin kun isin ammoo gabbuufattan. Anammaan tana waan isa gabbuufadhee jiruuf install godhuun na feessu. Yoo fakkeenyaaf install goone yoo halaallu ta'an deessi mee waliin haa ilaallu. Walumaan install goone akkaataa hojii isaa waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf isuma kanarratti dha'uudhaan asuma keessaa install gootanii Pileestoor isiniin naqu. Pileestoor keessatti hin jiru ammaaf. Mee fakkeenyaaf anammaan gabbuuse. Aappiin kun yeroo dura gabbuuftan akkuma kanatti dhufa. Waan biraa takka illee hin qabu. Fakkeenyaaf amma yoo nuti finne karaa piinkii bakkaan irraa buuse kan isin geessa. Amma as dhufu osoo hin ta'in dura. Isuma kana moobaayilii 39 irratti dhufa. 39 moobaayilii qorreen qabdee itti fayyadamtan. Kun ammoo mee zeen irratti haa ilaallu. Zeen amman tana zeenii fi jawwiidhaa firii qaba. Fakkeenyaaf salamaan kanarraa anama kan asirratti isin garsiisuu danda'u moobaayilii osoo hin taane kan amma keessanaa jiru zeenii keessa jira. Zeenii fi moobaayiliidha. Garuu immoo moobaayilii firii irratti isin garsiise jawwii hin qabu. Yoo ni fi irratti as bunne okkee goone ni hojjetu moo hojjetu waliin haa ilaallu. Okkee. Amma dalagee jira jechuudha. Aappilikeeshinii kana mee irra dhaamsifnee warreen reefoontan hojjetu jennu akka hojjetuuf hin hojjenne waliin haa ilaallu takkatti akka waan biraatiin hojjechiisu jiru hin jenne. Amma warreen reefoota laalle ni hojjetu moo hin hojjetani kunoo bifuma kanaan hojjetaa jiran jechuudha. Akkasuma yuutuubiis bifuma kanaan hojjetutti akka hin jirreen isin garsiisee viidiyoo tana gabaabsina. YouTube reefuun tanaa liivii kana hojjetu amma tana ni humbanoo akka gurrattuma jiru ni argitan jeeyyaate. Duuba deemnee amma isa itti bannee piinkii tana bannee haa ilaallu. Okay, piinkii paroo kayyuu kana inni argitan jeeyyaadha. Isa kanarratti amma dhooyne haa bannu. Zeni open mantan hagono on gone jira. Amma oguu on ta'e kana YouTube reefuun tana hin dalayne amma bifa kanaan dalagutti akka jiru ni argitan jeeyyaadha. Garagalummaa kunis kunoo akka hojjetu argitan.
Hordoftoonni tiyya kabajamoo viidiyoo tana hogguu dhageeffattanii irraa fayyadamtan laayik godhuudhaan nu jajjabeessuu hin dagatinaa jechaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.